Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguu uummataa nageen keenya kabajaa bakkuma jirtanitti sinaa ga'u jedha adoolessa 2026 oduu guyyaa irraatiif qindeeffanii kan isin biraan ga'enu ta'aatii jalqaba irratti hangafoota oduu. Weeta Yuunaayitid Isteetsi haleellaa isiitti cimsitee jirtutti Iraan biyyoota ollaa galoo galaana Arabaa rukutte. Kaanadaan yaada gamtaa mootummoota haala faallessuun namoota dhiyeenya kana Koongoo turan biyya akka hin seenne yeroof dhorkuu fi USA'n bakka niwukilaraa Iraan rukuttee Teheraanis cimsitee balaaleffatte. Waraana USA fi Iraan tasgabbeessuuf ministeerri muummee Iraaq Ali Al-Zaayediin Teheraan daawwachuu fi Israa'el murtee haaraa baafteen hidhamtoonni akka hin miliqneef naannoo manneen hidhaa keessatti inaachota babbaasaa jirti. OFM dambalii gunguma uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isin waliin turu hangadaa walaabuutii amma oduu bal'inaan. Weeta Yuunaayitid Isteetsi haleellaa isii cimsitee jirtutti Iraan biyyoota ollaa galoo galaana Arabaa rukutte. Waashingitanii fi Teheraan wiixataarraa kana haleellaa walitti dhukaasuu itti fufaniiru. Waashingitanii fi Teheraan wiixataarraa kan haleellaa walitti dhukaasuu itti fufanii jiru. Lola haaraa kanaan lakkoofsa loltoota Yuunaayitid Isteetsi du'anii gara sadiitti ol guddachuu fi dooniiwwan biroos ammoo darbaa hulaa Hormuz keessatti haleellaa irratti raawwatamuu gabaafame. Gatiin boba'aa ji'a tokko keessatti akkaataa hin eegamneen ol kan guddate yoo ta'u kunis Ameerikaaf Iraan darbaa hulaa boba'aa murteessaa ta'e kana to'achuuf wal falmuu isaaniin kan ka'e gatiin boba'aa hin calalamne Brent crude barmeelii tokko $91 ol ta'eera. Kunis erga waxabajjii 11 as gatii isa olaanaadha jedhame. Erga waraanni kun guraandhala 28 jalqabee as Iraan biyyoottan deeggartootaaf USAf qabeenya waraanaa naannoo isii jiran irratti xiyyeeffachuun akkasumas sarara bishaanii kan waraana dura tokko shanaffaan zayita addunyaa keessa darbu guutummaatti ittisuun tarkaanfii deebii fudhataa jirti. Waliigalteen jalqabaa waraana kana dhaabuuf dhiyaate ture amma diigameera. Sababni isaas humnoonni wal falman lameen buufata Hormuz irratti haala rakkisaa uumamee cabsuuf wal falmaa. Eegdonni warraaqsaa Iraan kaleessa akka beeksisanitti dooniiwwan boba'aa fi allama kanneen hulaa kana keessa darbuuf yaalan dhohiinsaan qabamanii to'atamaniiru jedhee ibsa eejensii oduu Tasniim gabaase. Eejensiin sochii yabalaa Yuunaayitid Kingdom UKMTO wiixata ragaalee aangawoota waraanaa irraa argaman waabeeffachuun dooniin tokko ulaa isaanii kana keessatti ibiddeetti qabachuu isaa beeksiseera. Ka'umsi ibidda kun ragaadhaan hin mirkanoofne. Dilbata kaleessaa ministeerri dhimma alaa USA Marco Rubio biyyoota addunyaa mara geejjiba doonii idil addunyaa eeguu irratti itti gaafatamummaa akka qooddatan waamicha taasisaniiru. Rubioon gaazexeessitootatti wayita himanitti Iraan yoo xiqqaate namoonni Iraan keessa muraasni hulaa darba bishaanii Hormuz kana to'achuu fi akka meeshaa dhiibbaa uumuu addunyaa irratti fayyadamu akka barbaadan ifa jedhani. Ameerikaan geejjiba doonii idil addunyaa eeguuf waan isii barbaachisu ni gooti kanas itti fufti garuu biyyoottan biroo meeshaa waraanaas ta'e deeggarsa maallaqaa dhiyeessuun ba'aa kan baachuuf qarqaaru jalqabuu qabu jedhaniiru. Tasgabbii labsa dhukaasa dhaabuu yeroo gabaabaa Ameerikaa fi Iraan jidduu ture gabaasota haleellaan Iraan dooniiwwan baafata keessa jiran raawwatte hordofuun kan diigame yoo ta'u Rubiyoon garuu furmaata dippiloomaasii bira ga'uuf yaaluu kiyya itti tanfoofa jedhaniiru. Ajajaan jiddu galeessa humnaa waraanaa USA seentukum dilbata kaleessa akka jedhetti halkan 9 walitti fufuun haleellaa Iraan irratti raawwatu milkaa'inaan xumureera. Haleellaan kun dandeettii Iraan doonii daldalaaf namoota nagaa baafata Hormuz keessa darban irratti haleellaa raawwachuuf qabdu caalaatti dadhabsiisuuf kan kaayeffatedha jechuun seentukum fuula miidiyaa X irratti barreesseera. Kaanadaan yaada gamtaa mootummoota haala faallessuun namoota dhiyeenya kana Koongoo turan biyya akka hin seenne yeroof dhorkuu fi mootummaan Kaanadaa tatamsa'ina vaayirasii Iboolaa ittisuuf tarkaanfii haaraa fi yeroo daangaa irratti fudhateen lammiilee biyya alaa kamiyyuu kanneen guyyoota 20 keessatti Koongoo turan Kaanadaa akka hin seenne dhorkuuf akka jiru dilbata kaleessa beeksise. Mootummaan Kaanadaa tatamsa'ina vaayirasii Iboolaa ittisuuf tarkaanfii haaraa fi yeroo daangaa irratti fudhateen lammiilee biyya alaa kamiyyuu kanneen guyyoota 21 darban keessatti Koongoo turan Kaanadaa akka hin seenne dhorkuu akka jiru dilbata kaleessaa beeksise. Dhorgaan kun gorsaa dhaabbata fayyaa addunyaa WHO kan ittisa imalaaf daldala biyya Koongoo irratti taasifamu mormuu waliin wal faallessa. Koongoon yeroo ammaa kanatti tatamsa'ina Iboolaa bal'aa mudate to'achuuf tattaaffii irra jirti. Dhaabbanni fayyaa gamtaa mootummootaa kun akka jedhetti dhorgaan imalaa seenaa gadhee fi loogii uumuun weeraricha to'achuuf hojii jiru caalaatti rakkisaa taasisa. Mormii isaa kanaan dhaabbanni fayyaa addunyaa ji'a darbe ibsa baaseen namoonni naannolee weerarichi mudate keessaa dhufanii fi hawaasni Afrikaa shakkiif saaxilamaniiru jedhe. Dabalataan tatamsa'ina Iboolaa sabummaa gosa irratti hundaa'e kan murtaa'u miti jedhe. Akka tilmaama dhaabbatichaatti tatamsa'ina weerara Iboolaa Koongoo gara idil addunyaatti babal'achuu danda'u gadi aanaadha. Odeessa ibaatiin USA'n Saudi Arabiyaan dachee isii irratti yuuraaniyeemii akka badhaadhessituuf ayyamuuf walii galte. Bulchiinsi Tiraamp qaama walii galtee tumsa niwukilaraa siviilii mootummaa waliin taasifamuuf yaadame keessaa tokko ta'e Saudi Arabiyaan naannoo isii irratti yuuraaniyeemii akka badhaadhinaaf ayyamu yeroodhaaf walii galuu isaa CNN dabalate miidiyaaleen addunyaa gabaasaniiru.
Waliigaltichi imaammata alaa Ameerikaan sagantaa niwukilaraa Saawud Arabiyaa irratti qabdu keessatti jijjiirama guddaa agarsiisa. Bulchiinsa Ameerikaa kanaan dura Saawud Arabiyaan teekinooloojii badhaadhinaa yuuraaniyeemii kan oomisha anniisaa siviilii qofaaf osoo hin taane meeshaa niwukilaraa hojjechuuf oolu akka hin arganne daangaa cimaa kaa'aniiru. Waliigaltee bu'uuraa haaraa yaadame kana Riyaad waliigaltee niwukilaraa siviilii Waashingitan waliin qabduun biyyattii keessatti badhaadhina yuuraaniyeemii raawwachuu dandeessi. Kunis ammallee sadarkaa jalqabaa irra kan jiruu fi ammallee guutummaatti hin xumuramne. Murteen kun miseensota koongirensii Ameerikaaf ogeeyyii meeshaa waraanaa hin babal'isne irraa qeeqa cimaa fi qorannoo ni mudata jedhamee eegama. Saawud Arabiyaan yuuraaniyeemii akka badhaadhessitu hayyamuun balaa babal'ina niwukilaraa baha jiddu galeessaa keessatti mul'atu haalaan dabaluu akka danda'u ogeeyyii yaaddoo qaban ibsaniiru. Waliigaltichi yoo ifatti raga'e murteewwan tumsa niwukilaraa waggoottan kurnan darban keessatti Ameerikaaf Saawud Arabiyaa jidduutti murteessan keessaa isa tokko kan ta'uu fi madaalii tarsiimoo fi shallagii naannichaa guutummaatti jijjiiruu mala. USA bakka niwukilaraa Iraan rukuttee Teheraanis cimsitee balaaleffatte. Dhaabbanni isaa atoomikii Iraan waraana Ameerikaa warshaa niwukilaraa Darhoovin kan kibba dhiha bulchiinsa Kazaakistaan keessatti ijaaramaa jiru irratti haleellaa qilleensaa raawwachuu isaa beeksise. Dhaabbanni isaa atoomikii Iraan waraana Ameerikaa warshaa niwukilaraa Darhoovin kan kibba dhiha bulchiinsa Kazaakistaan keessatti ijaaramaa jiru irratti haleellaa qilleensaa raawwachuu isaa beeksise. Dhaabbatichi ibsa fuula miidiyaa hawaasaa irratti kenneen haleellaa kana cimsee balaaleffatee seera addunyaa ifatti cabsuu fi seera addunyaa cabsuudhas jedheera. Haleellaan ajaja bulchiinsa Doonaald Tiraamp godhame kun waldhabdee waraanaa biyyoota lama jidduutti duraanuu walxaxaa ta'e hammeesseera. Ameerikaan haleellaa kana kan raawwatte haleellaa buufata waraanaa Joordaan irratti raawwatameen loltoota Ameerikaa ajjeefamuu fi dandeettii waraanaa Iraan laaffisuuf jecha akka ta'e ajajni giddu galeessa Ameerikaa Seentiikoom beeksiseera. Dhimma kana irratti ibsa kan kenne ejensiin atoomikii idil addunyaa warshaan niwukilaraa Darhoovin bakka haleellaan kun itti raawwatame ammallee sadarkaa ijaarsa duraa irra akka jiruu fi meeshaa raadiyoo aktiivii niwukilaraa tokkollee akka hin qabne mirkaneessee sababa haleellaa kanaan balaan raadiyeeshinii akka hin jirre ibseera. Ejensichi waldhabdeen naannicha keessatti sadarkaa olaanaa irra waan ga'eef gamalachuun naannoo dhaabbilee niwukilaraa tarkaanfii waraanaa kamiyyuu irraa akka of qusatan waamicha dhiyeesseera. Gama baatiin Iraan ittisa qilleensaa Ameerikaa qoruuf misaayila balastikii isii fooyyessaa jirti jedhame. Iraan ittisa qilleensaa Ameerikaa qoruuf jecha dandeettii misaayila balastikii isii fooyyessuu eegalte jechuun Wall Street Journal qondaaltota Ameerikaa waabeffachuun gabaaseera. Qondaaltonni kunneen gaazexaa kanaaf akka himanitti waraanni Iraan amma misaayila balastikii sadarkaa balallii isaanii isa dhumaa irratti socho'uu danda'u fayyadamaa jiru. Tarsiimoon haaraan Iraan kun ittisa qilleensaa ammayyaa misaayilota kan adda baasuuf hordofuu fi addaan kutuuf caalaatti rakkisaa akka ta'uuf kan qophaa'edha. Kun yoo mirkanaa'e tarsiimoo misaayila biyyattii keessatti guddina guddaa agarsiisa. Gabaasni haaraan kun kan ba'e yeroo waldhabdeen waraanaa naannichatti cimee jiruu fi dandeettiin sirnoonni ittisa qilleensaa jiran balaa misaayila ulfaataa ta'aa dhufe kana qolachuuf gaaffii ka'aa jirutti. Waraana USA fi Iraan tasgabbeessuuf ministeerri muummee Iraaq Ali Alzaayediin Teheraan daawwachuu fi waldhabdeen waraanaa Ameerikaa fi Iraan dilbata darbe guyyaa 8ffaa isaa kan seenu yoo ta'u loltoonni Ameerikaa Joordaan keessatti ajjeefamuu fi bu'uuraalee misoomaa Iraan Istireet Hormuz keessatti barbadaa'u rakkoo naannoo sanaa salphisuuf tattaaffii dippiloomaasii haaromfame akka taasifamu taasiseera. Waldhabdeen waraanaa Ameerikaa fi Iraan jimaata darbe guyyoota 7ffaa isaa kan seene yoo ta'u loltoonni Ameerikaa Joordaan keessatti ajjeefamuu fi bu'uuraalee misoomaa Iraan Istireet Hormuz keessatti barbadaa'u rakkoo naannoo sanaa salphisuuf tattaaffii dippiloomaasii haaromfame akka taasifamu taasiseera. Ministeerri muummee Iraaq Ali Alzaayedii jalqaba torbee dhufu magaalaa guddoo Iraan Teheraanitti daawwannaa ofiisaa akka taasisan dhaabbanni oduu mootummaa Iraaq dilbata kaleessaa beeksise. Muummichi ministeeraa turtii isaanii Teheraan keessatti tumsa dinagdee fi misooma biyyoota ollaa lamaan jidduu jiru guddisuuf kaayeffate hedduu ni mallatteessa jedhamee eegama. Akka maddeen keessaa jedhanitti Alzaayid yaada nagaa torban darbe Waashingitan DC'tti pirezidaantii Doonaald Tiraamp waliin mari'atan kan Ameerikaan deebii gaarii argatte qabachuun gara Teheraanitti qajeela. Imalli kun haala amma waraanni kallattii humnoota lamaan jidduutti taasifamaa jiru xumuruuf marii banuuf kan kaayeffatedha. Daawwannaa muummicha ministeeraa kun daawwannaa milkaa'aa Waashingitanitti taasisan hordofuun Teheraanitti taasisan qaama tattaaffii Baagdaad gareewwan wal morkatan lamaan jidduutti madaallii dippiloomaasii eeguuf taasisaa jirtuuti. Xiinxaltoonni ji'opolitikaa gaheen jidduu seenummaa Baagdaad rakkoo bal'aa naannichaa keessatti uumamu hambisuu fi Iraaq waldhabdee bakka bu'ummaa biraaf dirree waraanaa akka hin taaneef yaalii murteessaa ta'uu dubbatanii. Haa ta'u malee ejjennoon namoota cimoo Teheraan keessatti qabanii fi tarkaanfii waraanaa Ameerikaa itti fufee jiru ammallee milkaa'ina adeemsa kanaa daandii irraa maqsuu akka malu ogeeyyiin akeekkachiisu. Israa'el murtee haaraa hidhamtoonni akka hin miliqneef naannoo manneen hidhaa keessatti naachota bobbaasaa jirti. Murteen haaraa ministeerri naannoo Israa'el Idiit Silmaan biyyattii keessatti mata duree ho'aa ta'eera.
Murteen haaraa ministeera naannoo Israa'el Idii Silmaan biyyattii keessatti mata duree ho'aa ta'eera. Ministeerri kun labsii inaachota bineensota bosonaa irraa gara bineensota harka namaan horsiifamanitti fayyadamanitti akka ramadamu mallatteessite. Fooyya'insi seeraa kun humnoota nageenyaa biyyattiif keessumaa eegumsa mana hidhaatiif naachatti akka fayyadamaniif guutumaan guutuutti balbala bana. Tarkaanfiin kun qaama karoora ministeera nageenyaa biyyaalessaa Itamar Ben-Gvir hidhamtoonni akka naachatti fayyadamanii akka hin mileen ittisuuf qabaniiti. Karoorri kun mana hidhaa Kaayitzoor kibba Israa'el keessatti argamutti kan yaaliif ta'u yoo ta'u iddoo hidhamtoonni Falastiin iddoon itti hidhamanii jiranidha. Murtee kana hordofuun ministeerri Ben-Gvir suuraa maddisiifame kan naacha tushaan qabamuun harkisuun qabateem fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti miliquuf yaadaa jirta irra deebi'ii yaadi ergaa sodaachisaa jedhu maxxanseera. Haa ta'u malee murteen kun mormii fi yaaddoo bal'aa kaaseera. Gorsaan seeraa olaanaa ministeera naannoo nageenyaa mana hidhaa ammayyaatiif naacha fayyadamuun naamusa kan hin qabne ta'uu cimsanii kan akeekkachiisan yoo ta'u ministeerittiin garuu seera kana raggaasisteetti. Haaluma wal fakkaatuun abbaan taayitaa uumamaa fi paarkii Israa'el murtee kana cimsee mormuun bineensota bosonaa nageenya namaatiif fayyadamuun sirrii miti jechuun murtee kana cimsee morme. Ejeensichi itti dabaluudhaan naachonni kun mana hidhaa keessaa yoo miliqan nageenya hawaasaa irratti balaa guddaa geessisuu akka danda'an ibsee. Amma gurri seeraa naachota qabachuu irratti kaafamus bulchiinsi mana sirreessaa yeroo ammaa baasii loojistikii fi dandeettii teeknikaa karooricha hojiirra oolchuuf bahu qorataa jira. Kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasni keenya akka namoota hedduu bira ga'uuf peejii keenya foloo sheer gochuun akkasumas YouTube chaanaalii keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Oduun guyyaa kanaaf qabannee kanneen turanii waan daawwattaniif galatooma.